Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti itti fufee kan jiru hidhaan tooftaan gaggeeffamuu fi kan seeraan alaa furmaata argachuu akka qabu Koomishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii bitooteessa bara 2010 jalqabee waggootii jiran 5 keessatti namoonni bilisummaa isaanii sarbaman mirgoota isaan qaban ilaalchisee gabaasa qorannoo biyyoolessaa fuula 130 qabu ifa taasisee jira. Qorannaa akkasii gaggeessuun biyyoota adda addaa keessatti kan baratame ta'us Itoophiyaa keessatti garuu kan jalqabaa ta'uun ibsameera. Namoota hidhaa keessa yeroo dheeraa tursuu fi akka fedhanitti hidhuun itti fufuusaa kan ibsan koomishinichatti itti aantuu koomishinaraa akka ta'an Aadde Raakeb Mallasa isa kanaa fi dhimmoota mirga namoomaa kanatti hidhaa qaban keessumaa walitti bu'iinsa yeroo hatattamaa fi haala wal fakkaatan keessatti akka hammaatan ibsaniiru. Guutummaa Itoophiyaa keessatti qorannaa kana gaggeessuuf karoorri jiraatus biyyattiin bal'oo ta'uu isheerraan kan ka'e rakkisaa akka ta'es ibsameera. Kanaafis haala jiru agarsiisuuf jecha Oromiyaa, bulchiisa naannoo Amaaraa, naannoo duraan kibba Itoophiyaa jedhamee waamamaa turee fi naannoo Somaalee keessatti qorannaan kun gaggeeffameera. Sirni duraan ture ega jijjiiramee booda hidhaa yeroo dheeraa fi tooftaan gaggeeffamu laalchisee jijjiirama jiru maal akka fakkaatu adda baasuuf akka ta'e Aadde Raakeb ibsanii jiran. Kanneen badii raawwatan itti gaafatamoo gochuu kaasee hanga sirna yakkaa fooyyessuu kan ga'an tarkaanfiin furmaataa fudhatamuu akka qabanis hubachiisaniiru. Dhimma kana laalchisee mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Itoophiyaan karoora bal'aa dinagdee banuuf investoroota hawwachuuf qabdu keessaa tokko ka ta'e lammiileen biyya alaa qabeenyaa hin sochoone akka qabaatan gochuuf seera baasuuf kaayyeeffatteetti jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sanbata darbe televiziyoona mootummaatiin ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti mana jireenyaa, gamoo mana jireenyaas ta'e daldalaa akka hin qabaanne dhorkamaniiru. Kunis tattaaffii investimentii alaa gara biyya gaanfa Afrikaa kanaatti hawwachuuf tattaaffii taasifamuuf gufuu ta'ee ilaalama. Televiziyoonni mootummaa akka jedhetti Dr. Abiy walgahii kaffaltoota gibiraa gurguddaa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti akka himanitti mootummaan isaanii labsiin kun yoom paarlaamaa keessatti akka dhiyaatu dubbachuu baatanis labsii haaraan lammiilee biyya alaa qabeenyaan sochoone akka qabaatan taasisu xumuramaa jira jedhan. Labsiin lammiilee biyya alaa qabeenya akka qabaatan taasisu ni baasna ka jedhan Dr. Abiy mootummaan seerota jiran fooyyessuudhaan damee daldala gurgurtaa ka biyyattii yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa qofaaf daangeffame banuuf yaada akka qabanis himaniiru. Dinagdeen cufamaa ture amma garuu xiqqoo ni banna. Kanaafis isin akka qophooftan barbaannaa jedhaniiru. Waggoota dhiyoo asitti mootummaan Dr. Abiy kutaalee dinagdee cimsee to'atamaa ture kan akka teelekoomiif baankii investimentii biyya alaatiif banaa ka jiru yoo ta'u kunis karoora galii kaapitaala biyya alaarraa argamu guddisuu fi biyyattii namoota miliyoona 100 ol qabduuf carraa hojii uumuuf kan qophaa'e keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata Boeing erga dhimmi balaa xiyyaara 737 Max dhaqqabee hooggansa isaanii raaseen booda aangoo gadhiisuuf jiran. Hojii gaggeessaan olaanaan Boeing Dave Chalum dhuma waggaatti hojii sadarkaa olaanaa dhaabbatichaa gadhiisuuf ka jiran yoo ta'u kunis dhaabbatichi daandiiwwan qilleensaa ijoon Boeing rakkoolee oomisha xiyyaarota isaa irratti mul'atan akkamitti akka sirreessuuf karoorfatee beekuu waan barbaadaniif dhiibbaan irra kaa'amuu isaatiini. Dura ta'an boordii dhaabbata Boeing Larry Kellner gama isaaniin irra deebii filamuuf akka hin karoorfannellee dubbatanii jiran. Gara oduutti aanutti innaa dabarru immoo kaadhimamaa farra hundeeffama Senegaal Basiira Fayyee wixata har'aa ganama filannoo pirezidaantii jeequmsaaf rakkoo siyaasaa waggoota hedduu booda geggeeffameen injifannoo argachuun kan dursaa jiran fakkaatu. Gamtaan bulchitootaa immoo sagalee marsaa lammaffaa barbaachisaa ta'uuf akka jirullee mirkaneessee jira. Kan sadarkaa olaanaa argatu kamiyyuu Senegaal kan fonqolcha mootummaa Afrikaa dhiyaa keessatti akka ibsaa deemokiraasiitti ilaalamtu rakkoo dhiheenya kana keessa jirtu keessaa baasuu fi galii kuufama boba'aaf gaazii
yeroo gabaabaa keessa oomishuu jalqabuuf jirurraa waan argamuun biyyattii akka bulchuuf itti kennama. Bayii filannoo kanarratti mirkanaa'uu dhabuun ka jiru yoo ta'u bayiin sagalee kenname dhuma torban kanaa dura labsama jedhameen eegamu. Injifannoon marsaa jalqabaatti argamu immoo sagalee yayyabaa caalmaa qabaachuun barbaachisaadha. Mormituu kataan faayeen jijjiirama gadi fageenya qabuu fi sagantaa pireezidaantii bitaa leellisu kan paan afrikaan jedhamu akka argamsiisuuf jiran filattootaaf waadaa galanii jiru. Bayiin sagalee yeroodhaaf buufataalee filannoorraa argamanii fi miidiyaa biyya keessaa fi marsariitiiwwan hawaasaa irratti maxxansaman irraa argame akka mul'isutti muummichi ministeera duraanii kan gamtaa bulchiinsaa Amaadoo Baa ifatti faayeen dursaa jiru. Dorgomtoota pireezidaantummaa keessaa yoo xiqqaate 7 lakkoofsa sagalee duraa agarsiisaa akka jirutti faayeedhaan baga gammaddan jechaa jiran. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman dilbata kaleessaa galgala waajjira muummee kan duula filannoo faayee magaalaa Daakaar keessa jirutti walitti qabamuudhaan sagalee dibbee fi kabirootiin shubbisaa fi dhiichisaa turan. Garuu hooggansi duula filannoo kan Baa akka ogeeyyiinsaa jedhanitti haala hamaa ta'e keessatti deemsa sagalee kennuu marsaan lammataa gaggeeffamuun mirkanaa'aadha jedheera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuteresh sanbata darbe qaxxaamura daangaa raafaa gara Gaazaatti seenuu irratti gaazexeessotaaf akka ibsanitti baatiin Ramadaanaa yeroo jalqabee jiru kanatti yeroon kun kan dhukaasa dhaabuuf waadaa akka sibiilaa jabaatu Israa'el gargaarsa gufuu tokko malee gara naannoo marfametti akka seenu hayyamtu akkasumas imala waloon geggeeffamuuf yeroon isaa ammaa jedhanii jiru. Duudhaa yeroo koomishinarri olaanaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Guuterees tajaajilanitti hawaasa musliimaa dhiphina keessa jiran irratti ifa ibsuu jalqaban keessatti Guuterees sanbata darbe Kaayiroo ga'an. Achittis waamicha hatattamaa kan gargaarsa namoomaa seensisuu fi dhukaasaaf hokkara dhaabuu keessattuu Gaazaa fi Sudaan keessatti akka barbaachisu ibsan. Daawwannaan isaanii kun yaaddoowwan gargaarsa namoomaa dhiibbaa uumuu danda'an naannoo waldhabdee keessatti mul'atan furuuf tokkummaan mootummootaa kutannoo akka qabu kan hubachiisudha. Guuterees yeroo Masrii keessa turanitti gara Siinaa kaabaa dhaquudhaan naannoo waldhabdee baay'ee miidhame ilaalaniiru. Achittis namoota nagaa Faalisxiin Gaazaa irraa dhufanii fi maatii isaanii waliin hospitaala waliigalaa El Arish kan Ijipti keessatti wal arguudhaan dubartootaaf daa'imman yeroo waldhabdee deemaa ture sanatti miidhaman waliin dubbataniiru. Boodarras gama Masriitiin hojjetoota gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa raafaa keessa jiran waliin wal arguudhaan tooftaalee gidiraa namootaa walitti bu'iinsa gidduutti qabamanii salphisuuf gargaaran irratti mari'ataniiru. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya gara gabaasaa ittaanutti ennaa ceenu immoo filannoo pireezidaantummaa ji'a sadaasaa dhufutti taasisamuuf jiru irratti filattoonni odeeffannoo dogoggoraaf sobaa biyyoota alaarraa of eeggachuu qabu jedhu xiinxaltoonni. Gabaasa dhimma kanarratti Veroonikaa Baaldaraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite Mitikuu Faqaaduutu dhiyeessa. Pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa kan bara 2024 ji'a sadaasaa keessa taasifamu gidduu seentummaa alaarraa eeguuf qondaalonni basaasaa Yuunaayitid Isteets sa'aatii isaanii guutuu hojjechaa jiru. Garuu immoo durumaanuu jeequmsa uumuuf odeeffannoowwan sobaa fayyadamuun yaalamaa jira jedhu xiinxaltoonni. Siin Maayinar dhaabbata basaasaa dhuunfaa Riikardid Fiichar jedhamu keessatti xiinxalaa olaanaa basaasa balaa irraa eeguuti. Dhuguma mormii guddisu ofitti amanamummaa dhaabilee dimookiraasii Yuunaayitid Isteets xiqqeessuu yaalu. Sunis bifa maxxansa miidiyaa hawaasaa qofaan kan dimookiraasiin hojjechuu fi dhiisuusaa dhugumaan qormaata ta'ee qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf taatoon biyya alaa tokko kaadhimummaan murtaa'e tokko haala siyaasa teessuma lafa isaanii faayidaa akka hin qabaanne yoo itti dhaga'ame bu'uuraan kaadhimamaa sana xiqqeessuu sochiin jiraachuu argaa jirra.
Dura taa'aan koree basaasaa kan bakka bu'oota uummataa paartii warra Dimookiraatotaa Seenaatar Maark Waarner teeknooloojiiwwan haaraa uumaman taatonni badaa ta'an odeeffannoowwan sobaa salphaattii fi saffisaan akka babal'isan isaan gargaaruu danda'a jechuun dhaddacha dhiyeenya kana koongireesiin gaggeesse irratti akeekkachiisaniiru. Guutummaatti dhufaatii haaraa artificial intelligence qabna. Artificial intelligence'n meeshaalee odeeffannoo dogoggoraa fi sobaa gidduu iskeelii olaanaa fi ariitiin gidduu seenuu danda'an fidaa jira. Rakkoon kun akka hin baane uummata Ameerikaa barsiisuudhaan haala paartiilee lamaaniitiin hojii fooyya'aa hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'e natti dhaga'ama. Filattoonni sagaleen Ameerikaa gaaffiif deebii waliin taasiseeru balaan kun akka jiru ni beeku. Garuu namoonni dhuunfaa dhugaa sobarraa adda baasuuf qormaata akka ta'u keessumaa gama miidiyaa hawaasaan akka isaan mudatu ni beeku. Saayiloon Wiizar kutaa teenisirraa kan dhufeeruu fi amma kutaa Virjiiniyaa kan jiraatu akkas jedha. Waan dhugumaan jiru fayyadamuurra sooftiweerii artificial intelligence fayyadamuun waan beektu sana karaa hin taaneen sitti himu. Waan namni sun jedhe guutummaan jijjiiru. Filattoonni qormaata gama odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa filannoo irratti isaan mudatu furuu irratti yaadota garaagaraa qabu. Joo Jaaj jiraataa magaalaa Waashingtan kan ta'ee fi filattoota keessaa tokkodha. Dhaabbanni walabaa odeeffannoo kanneen mirkaneessuu danda'u hirmaachuu qaba jedhee yaada. Sababiin isaas yoo kana hin taane namoota kana yookaan waltajjiiwwan kanneen odeeffannoo sirrii nuuf kennan amanuu dhiisna. Filattoonni odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa akka ittisaniif hojiin humneessuu hojjetamaa jira. Ejensiin nageenya saayibarii fi bu'uuraalee misoomaa ibsa sagalee Ameerikaaf kenneen fuula marsariitii ruumer versus reyaaliitii yookaan hamii fi dhugaa jedhu kan waa'ee filannoo Ameerikaa irratti odeeffannoo amanamaa ta'e ittiin argachuun danda'amu dizaayin godheeraa jala. Piroojeektii oduu barreessuu fi dubbisuu irratti hojjetu filattoonni dhugaa fi asoosama adda baasuuf wantoota isaan gargaaran hedduu qabnaa jala. Piiter Adams itti aanaa pirezidaantii piroojeektii kanaati. Taatoon lakkoofsa tokko warri piroopagaandistoonni fi taatonni badoon toora intarneetii irratti odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa facaasan keessa miira keessan hawwachuudha. Kanaafuu waan aarii guddaa qaba jettee yaaddu kan ati sodaattu yoo argite yeroo hunda ragaan dhugaan hirmaannaan sun dhugaa ta'uu agarsiisu yoo jiraate xiqqoo boqottee gaaffii muraasa of gaafachuun gaariidha. Christopher Wray, Daayirektarri FBI dhimma kanarratti qondaaltota sadarkaa olaanaaf koongireensii irratti warra ibsa kennan keessaa tokko odeeffannoon sobaa fi dogoggorsaa filannoo waliigalaa sadaasa dhufu taasifamu jeequuf kan kaayyeffatan qolachuuf uummanni caalaatti hubannaa qabaachuu dhaabbilee fi damee dhuunfaa gidduu walitti dhufeenyi jiraachuun murteessaadha jedhaniiru jala. Gabaasni Veroonikaa Baaldiraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qindeessine akka hordoftan isin afeeraa gara qophii itti aanutti ceenu immoo gabaasi keenyattaan jimaata dheengaddaa magaalaa Mooskoo alatti bakka argamutti utuu muuziqaaf daawwannaaf uummanni walitti qabamee jirutti haleellaan irratti raawwate kanneen du'an yaadachuudhaaf Raashaa keessatti dilbata kaleessaa sirni gadda ibsachuu raawwatee jira. Balaa lubbuu namootaan 137 galaafate kanaaf gareen shororkeessummaatti ramadameef Islaamic States jedhame beekamu itti gaafatama fudhatee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Araash Arbaasaadii VOA'dhaaf gabaase ittaanee dhiyaata. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin yaadannoo namootaan galma daawwannaa muuziqaa moggaa magaalaa Mooskootti argamu keessatti ajjeefamaniitii fi dilbata kaleessaa shaamaa qabsiisuudhaan gadda isaanii fi qabanu ibsanii jiru. Balaa waggoottan 20 darbanii asii yeroo jalqabaatii fi Raashaa mudate kanaan namoottan lubbuun isaanii darbee fi gadditoonni bakka galma magaalaa Kirookuus keessatti argamuufti sirna abaaboo kaa'uu raawwatanii jiru. Gadduma kanaan kan ka'e alaabaan biyyattii akka walakkeessa irratti gadi bu'ee fannifamu taasifame
guyyaan gaddaa biyyaalessaas akka labsame